afaan Oromoo kana termiin tokko researchii barbaada. This is a national project. Ministry of Health keessa problemi guddaan jiru tokko doktoriin afaan Oromoon beeku. Akka Somaalee afaan Oromoo kana dabalatee warri kun Afro-Asiatic jedhamu. By the way, Amaarinyaanis Afro-Asiatic dha. Inni Semitic language dha. Maalo kun disproved ta'eera. Afro-Asiatic dha. Amaarinyaanis. Inni classified ta'u immoo South West Asia. Hindi keessas jira similar Afro-Asiatic languages jechuudha. Egaa afaan Kuush keessa afaan tokko gaa'ennu afaan kun akka archaeologistiin and linguist Heret namni jedhamu tsaafetti eega appear godhe nama language beekuun kan qophaa'e baay'ee miti. Kan Dr. Xilahun Gamtaa tokko, kan Padre Gaetano lama, Kenya keessatti immoo Luisii fi Cynthia Salvadori dictionary ka Boorana argiteetta. You know, warra kana collect yoga terms barbaadu ta'ee jechuudha. Lammaffaa immoo the best way nama yeroon Kenya ture National Museums of Kenya dhaan hojjetaa ture. Jaartiin koo department ethnographic department headii turte. So wanni nuyi godhaa turre amma maqaa mukaa herbarium waan jedhamutu jira achi. National Museum Kenya keessa. Herbarium mean kun waa muka identify godhuudha maqaa isaanii maaloo isaanii herbarium meantu identify godha. Kenyaadhaaf Booranaaf Gabra bira maqaa mukaa 718 record gooneen. Maqaa simbiraa ornithology jedhama ethno-ornithology maqaa simbiraa 412 moo akkana. Na kun hundumtuu hin hojjetamne amma ijoollee baadiyyaa jirtutu beeka malee mana tamaarii warri dhaqee maqaa mukaayyuu maqaa simbiraayyuu hin beeku. Maaliifi wanni mana tamaariitti barru waan ittiin nama gabroomsanidha. Waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Education jechuun Itoophiyaa keessatti waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Amma fakkeenyaaf Kiristinnaa jedhu miti. Kiristinnaa jechuun waan waaqa ittiin si wallaalchisanidha. Software gara biraadha, you know, software gara biraadha. Irratti fe'u afaan Oromoo irratti software gara biraa Amaarinyaadha fe'u. Isa kaan immoo distortii godhu. Qaldiifaa taasisu. Amma fakkeenyaaf afaan Araadaatti min ayinat tulluu na'u jechuun arraba. Tulluu. Min ayinat gammachuu na'u jechaan arraba. Yoggaan nuyi tamaarii turre hin beekna. So ridiculous. In other words, afaan Amaarinyaa maqaan Itoophiyaa jedhan kuni it's part of the colonizing structure. Amma isin duwwaa miti kan rakkoo kana qabaatu maaliif warri Ortodoksii Sinoodii Oromiyaa afaan Oromootiin qopheessina jedhan. Akkas miti yaadi isaanii akkana miti. Kun egaa amma afaan Oromootiin soostuu Sillaasee hin jira. Anyway, waan baay'ee
tu jira world view inni kan Oromootiif world view inni kan Kiristiyaanaa world view kan Oromootiif world view kan Islaamaa inni kun iyyuu eessatti wal simaa eessatti wal gataan gana dubbii baay'ee qaba xinaatii barbaada isa kan ammoo ega 1 million dhamiti wordiin barbaadamu amma meeqa kan isin qabdan kuma 100 fi 37 sanuyyuu kan sirriin taane keessaa baafnaa jechuudha siistema keessa. Okay. It's a big task. Taski guddaadha. En rabbumte sina gargaaru. Anyway. Kana aware ta'uun gaariidha. Maaliif amma politikaan Itoophiyaas rakkoonsaa rakkoodhuma Oromootiif rakkoo Itoophiyaati. Maaliif akka afaaniittis rakkoo Itoophiyaati. Akka amantiittis rakkoo Itoophiyaati. Akka ikoonomiittis rakkoo Itoophiyaati. Maaliif lafa Oromiyaa kana dhaaluu barbaadu. Wajjin dhaallaa miti dhaaluu barbaadu. Miti. Kanaaf kun political kanaafitu mootummaatu hojjechuutu irratti ture piroojeektii kana. Shannee jedhu. Shanneen kun egaa shintaame jechuudha basically. Na Oromoodhaan jedhaa jiru by the way. Wordii sana miti. Wordii sana yoggaa akkanatti manui maqana joo'enna. Isaan maqanaa joo jedhu. So systematically language kana Amaariñaadhaan accentii Amaariñaatiin plausibility structure Amaariñaatiin Amaariñaan kun egaa language siraata Itoophiyaa jedhamu kana aspektii baay'ee qaba religious aspektii qaba siraanni kun linguistic aspektii qaba political aspektii qaba economic aspektii qaba linguistic aspektii isaatigaa kan dubbataa jirru jechaadha. Cushitic languages kun gara fuulduraatti afaan Oromoo akka developii godhu yoo barbaachise other Cushitic languages haxanna'amuu qabu jechaadha. Amma fakkeenyaaf afaan Soomaleetii fi afaan Oromoo gargar ba'ee afaan laman taane ammayyuu wal keessa jira. Na laman gargar ba'eera garuu gargar 40% ammayyuu wal keessa jira afaan Soomaleetii fi afaan Oromoo. So warri kun haxanna'amuu qabu jechaadhaaf. Kun egaa Google wajjin nama backgroundii dhuman dubbataa jira malee projektii isa amma hojjetan kana I think terminology technology irratti focus waan godhu natti fakkaata. Afaan general. So is it going to be like an encyclopedia or a dictionary or entry in Somali wordiidha? Wordiidhaan odoo hin taane siistemni develop ta'eeti amma isaan Ingiliffi international standardii irra jiru hin jira miti. Isa display godha siistemni. Isa display siistemni godhu taa'aniiti warri kontekstii afaanii beeku isa Ingiliffaan display ta'u kana maybe senteensisii ta'uu danda'a. Wordii ta'uu danda'a. Gaalee ta'uu danda'a. Kana deebifneeti hiiknee save goonaaf siistematti. Yoo amma artificial intelligence waan jedhamu jira. Artificial intelligence ni jecha asitti amma haasaa keenya keessatti jecha nuti asii fayyadamne haasaa bakka biraa keessatti haasa'ame kamiif kamtu akka wal simu beeka. Hin dubbisan artificial intelligence kun jechuudha. Saniifuu walitti fuudhee waliif fida waan ta'eef hiikaan Ingiliffaa sun qofti sirnaan hiikamu barbaachisa. Yoo plausibility hojii guddaadha and I have no idea waan isaan beeku general theory isaa beeka garuu detail isaan beeku garuu afaan Oromoo kana termiin tokko
Kan hin jirre jira. Researchii barbaada. Amma fakkeenyaa fi criteria. Warri OPDO kun yeroo taa'anii dhuma ulaagaa jennu jedhan. Maalirraa akka isaan ka'anii ulaagaan kun kooyindii akka ta'e hin beeku. Egaa compound noun eenyu institutionii qabaa Oromoon warra compound nounii kana foormii godhu. Yoo foormidii ta'e immoo eenyutu appruvii godha. Innati sila Academy of Oromo Language jette suni 1997 tti proposaliin Oromia governmentitti dhiyaate. Maaliif miidiyaan kuni yoggaa qaalii tokko dhabu lafa itti bilbilee gaafatu. Bilbilee qaalii akkanaatiin maal jennaa lafa jedhee gaafatu qabaachuu qabaa jennee propoosii goone Oromiyaa governmentiidha. Akkasuma kun waan NGO nos jettu miti by the way. Maaliif amma Ministry of Health keessa problemi guddaan jiru tokko doktoriin afaan Oromoo hin beeku. Amma namni dhukkubsatee dhaqu mataa koo na nyaataa jedha akka mataa. Dibba na cabsaa jedha mataa na cabsaa. What does it mean? Contextually nama kaalcharicha beekutu translate godhuu danda'a. Isumaayyuu different context keessatti different meaning acquire godhuu danda'a. So waan dandeenyu olaa is waan dandeenyu isin gargaara. Afaan kun afaan very ancient. By the way, afaan Oromoo keessa hiikaa baay'een kan jiru ancient Egyptianidha. Amma hiikaa jenna miti. Dubartii yoo deesse ni hiikamti. Namni hidhaadhaa bahee ni hiikama. Funyoonni ni hiikama. Afaan ni hiikama. Abjuun ni hiikama. Maaniin ni hiikama. Hiikaa jechuun kuni it's an ancient, it's not just an Oromo word. It's ancient hieroglyphics keessatti katabamee jira hiikaa kan jedhu kun. It's the name of hiikaan jedhu inni ancient hiikee jedha. Oromoon hiikaa jedha isaan immoo hiikee. In fact hiikeen kun waaqa. It's a magical word. Waan maajikiidha waa uumu. Kanaaf kun egaa afaanichi projectii afaan Oromooti basically. Akkamitti NGOtu kana hojjeta jettanii akka yaaddan Waaqayyo sina gargaaru. Kana governmentiitu hojjechuun irra jira. This is maaliif politikas qabaa, economy qabaa, religion qabaa, philosophy qabaa, waan baay'ee qaba. Googleidhaaf garuu Inglishiidhaan termii isinii kennee let's say 1 million words isinii kenneeti kana afaan Oromooti maal jettu jedhees gaafata miti. Maarree caala isgingo isgangaa jettee akka OPDO uumtee dhumatti nattee sunis hin ta'a. Garuu modelii isin barbaachisa. Like take Indian language or take Urdu. Urdu in jira. Urduun akkamitti translate godhe. Hindiin akkamitti translate godhe. Yoo warri Somaalee kun immoo translate godhaniiru ta'e it's very good. Maaliif nutti baay'ee dhiyaata. Although Araba makateera gara baay'ee Araba liqimseera. Kanaaf iyyuu isa karaa miningii waan dandeenyu isin gargaaruu dandeenyu. Miningii amma afaanumti Ingilishii kun namni baay'een afaan Ingilishii beeka malee gaaf tokko Ameerikaniitti presentationii wayii qaban ture. So I asked gaaffiin gaafadhe respect jechuun afaan Oromootti maayinni jennaan namni baay'een kabaja of kabajuu inni kaan gara biraan maal jedhu respect
sabboonaadha. Woordii akkanaa himu. Garuu afaan Ingiliziitti respect jechuun woordii lama REdhaa fi spect kan. Respect jechuun to see again jechuudha afaan Ingiliziitti. To see again. Innaa waan akkanaa kana compound noun warri coinii godhu afaan Ingiliziitiif warri coinii godhu expertise qabu no. Isa kan keenya kana keessatti warra linguistii kana yoo gaafatte baay'ee area kana hin beeku ta'a. Afaan Oromoo karaktariinsaa akkamittiin coinii ta'an sun egaa kanarratti isin gargaara yoo ta'e jechuudhaaf jedheen kaase. Anyway, yeroo dheeraan fudhadhe. Relevantiidha wannan dubbadhe. Aspektii afaanichaati. Religious aspektiin afaan kanaa naxannaamu. Mootummaan hin barbaadu akka inni naxannaamu. Sittan hima. Maaliif yoo afaanni Oromoo kun full-fledged develop godhe Itoophiyaawinnatii underminii godhaa sodaa jedhamutu jira. In other words, Amaarinyaa undermine. Maaliif Amaarinyaan Itoophiyaawidha. So politikaasaas beekuu qabdu. Nu rakkisinaa. Maaliif waan sobaa NGO'tti uumtee waan this is a national project. Wanni inni itti walitti hidhamee jiru jireenya Oromoo guutuutu afaan kanatti hidhameera. It's not just waan giraamarii tsaafanii fi waan national projectidha kun. Bu'uura Oromummaatti fi bu'uura Oromiyaatu waan kanarra ijaajja. Self-determination is uummata afaan literate ta'e qabutu waa'ee self-determination haasa'uu danda'a. Kanaaf akkuma inni rabbi si na gargaaru karaa kootiin si'a sadiin attempt godhe failii godhe. The first time was yeroo Hassan Ali proposalii peejii 72 birrii 50,000 consultant jedhanii na qaxaranii na kaffalanii projektii sana katabeen itti kenne ji'a ja'a booddee meerre hoggaa jedhan hin badeedhan. Hoggaa Junaddiin paawariitti dhufee fidaa jennaan hin jiru. Dokumentiin hin badeedhan. Na waamanii koppii qabdaa'ii nuu fidii jedhan. Koppii godhan kenneef. Gaafa Junaddiin achi ka'u hin badee jedhan. Let me tell you, dubbiin kuni koorii politika Itoophiyaati. The core of the Ethiopian politics afaan Oromooti. Itoophiyaan rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodhaa yeroo jennu afaan Oromooti jechuudha. Rakkoon Oromoos Itoophiyaadha. Itoophiyaa jechuun afaan Amaaraati jechuudha. Maaliif afaan Amaarinyaa kuni afaan Oromoo destroy godha akka qinqaniitti nyaate. Amma yeroo miidiyaarraa niwusii dubbisan programii present godhan akka isaanitti afaan Oromoo pronounce godhan argitaniittu miti. It's deliberate. Deliberate. Qaalii tokko afaan qaaliidhuma afaan Oromootu Amaarinyaa taasisu. Akkatti waaman keessa. Na isa kaan immoo distort godhu shannee jedhu isa jedhu shannee jedhu. Shannee, shintaam. Siin jedhu akka uummataatti. And you don't understand that. Rakkoon Oromoo isa tamaare kana. Karaa lamatu jira. Karaa Waaqayyo uume. Karaa dhugaa fi karaa sobaatu jira. Wanni sin dunqu Oromoon tamaare. Utuu salfii isaa ilaaltanii karaa isa dhugaarra sin dhaabbatu qara. Karaa isa sobaarra sin dhaabbatu.
gidduudhaan karaa qofee tolfate. Dhugaadha. Gidduudhaan karaa tolfate. Garlachuuyyuu hin jiru. Garuma itti tole gora. Now, I am so sorry to say this about us. Garuu it is true. It is true. Nui warri Oromummaa sanas luuzii godhe. Warri retrieved tahuu qabus nui. Amma rakkoon keenya qabnaa hiyyuu wanna sana miinsi isaa kuni is a huge project. By the way, it's also political. It's also international relation. NGO-dhaan hojjetamuu hin danda'u. Google wajjin hojjetaa jirtamti. This is a national project. Internationally, international relation kun.